Miseensi raayyaa ittisa biyyaa Wallagga Lixaatti jaalallee ishee bira ari'uun dubartii gudeede adabame. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa tokko Wallagga Lixaa aanaa Haruutti dubartii jaalallee ishee waliin turte bira ari'ee gudeeduudhaan hidhaan adabamu manni murtii aanichaa BBC'tti hime. Miidhamtuun jaalallee ishee waliin buluuf hoteela deemuun erga kutaa ciisichaa qabatanii booda miseensi raayyaa ittisa biyyaa maqaansaa Ajajaa Dhibbaa Fiqaadsiisaa jedhamuun adda baafame kun jaalallee ishee humnaan bira baasee ari'uun gudeede. Bakki kun Wallagga Lixaa aanaa Haruu magaalaa Jiituu jedhamtu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa bitootessa 8/2017 galgala keessa tilmaamaan sa'aatii 2 yeroo ta'u raawwate. Gochi kun kan raawwatame miseensa raayyaa ittisa biyyaa Ajajaa Dhibbaa ta'eeni. Guyyicha galgala gara sa'aatii 2 yeroo ta'u miidhamtuun dhuunfaa iccitii ishee eeguuf jecha maqaadhaawwan kan hin barbaachisne hiriyaa dhiiraa yookaan jaalallee ishee waliin siree kireeffatanii buluuf hoteela tokko deemti. Erga kutaa ciisichaa kireeffatanii booda hiriyyaan ishee kun kutaa ciisichaa isaanii cufee nyaata ittiin bulan fiduuf ba'e. Jaalalleen miidhamtuu kanaa nyaata bitee feestaalaan qabatee yoo dhufe balbala banuu himatamaan Ajajaan Dhibbaa Fiqaadsiisaa jedhamu uffata raayyaa ittisa biyyaa uffachuun loltuu biraa uffata siviilii uffate tokko waliin ta'uun hoteelicha deemanii balbalatti isa eegan. Jaalalleen miidhamtuu kun furtuudhaan yoo kutaa ciisichaa banuu loltuun maqaan isaa Mahammad jedhamu Ajajaa Dhibbaa sana waliin ture balbala irratti mudhii keessaa shugguxii baasuun itti qabee doorsisee birrii 3,000 irraa fudhate. Kana booda Ajajaan Dhibbaa sun kutaa miidhamtuun keessa jirtutti seenuun hiriyaa ishee saggoo qabee gadi darbate. Tuudhaan keessaan cufachuun ishee gudeeduuf irra deddeebiin yaale. Hiriyyaan qabaa waan akkasiin irratti raawwatin jettee iyyitus didee ishee doorsisee humnaan qabuun yakka gudeeddii ishee irratti raawwate. Kana booda immoo bilbila gosa Itel irraa fudhatee ba'ee jedhan pirezidaantiin mana murtii aanaa Haruu obbo Mootummaa Addunyaa. Dubartiin kun miidhaatiin sammuuf saaxilamuu kan himan pirezidaantiin mana murtichaa lamaan isaaniiyyuu erga yakkicha irratti raawwatanii booda hoteelicha baqatanii ba'uu himani. Bosona jaalalleen miidhamtuu yeroo isaan gadhiisa ari'an ajajaa poolisii aanaa Haruu Inspeektar Biraanuu jedhamaniif bilbiluu himani. Yaattaanuu ganama isaa ordoffii taasisuun miseensa raayyaa ittisa biyyaa yakka gudeeddii kana raawwate Fiqaadsiisaa to'atamuu BBC'tti himani. Loltuun biraa yakka kana keessatti hirmaate Mahammad jedhamu immoo yeroof miliqee akka jiru obbo Mootummaan himaniiru. Dubartii gaa'eleen dhaabbanne irratti yakka gudeeddii raawwatee xinsammuudhaan baay'ee miidhamteetti. Lamaan kun kutaa ciisichaa banatee itti ol seenuun osoo isheen iyyituu reebee dhiitee kabaluun dirqisiisee gudeedeera jedhamuun karaa abbaa alangaa aanichaa fi poolisiin geggeeffamaa ture. Galmeen qoratamee xumuramuun abbaan alangaa simannaa yakka seeraa yakka bara 1996 beekee wata 620 muraa tokko cabseera jechuun mana murtii aanaa Haruutti bane. Manni murtichaas ragaa dhimmichaa ofitti fudhachuun ilaalee ragaa bitaa fi mirgaa dhagee falmii geggeessaa tureen booda yaada adabbii cimsuu gama abbaa alangaatiif yaada adabbii salphisu immoo gama abukaattoo ittisa himatamaatiin ka'ee seeraa wal bira qabee erga xiinxalee booda murtee dabarse. Dhaddacha guyyaa Jimaataa akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 26/2017 ooleen himatamaa fi fakkaattota isaanii barsiisa kaayyoo waliigalaa seera yakkaas galmaan gahaa kan jedhuun himatamaa hidhaa waggaa 7tiin adabee jira jechuun obbo Mootummaan Addunyaa BBC'tti himani. Ragaa mana yaalaa fi namaa irratti dhiyaate yakka kana raawwachuu isaa irratti mirkanaa'eera. Ragaa ittisa miseensummaa raayyaa ittisa biyyaa keessaa dhufee inumaayyuu ragaa abbaa alangaa raawwachuu kan irratti mirkaneessu ta'uu hubanne jedha. Yakki gudeeddii irratti raawwate barnoota fayyaan eebbifamtee hojii waan hin arganneef baadiyyaa keessa jiraatti kan jedhan obbo Mootummaan jaalallee ishee dhiiraa ammoo magaalaa aanaa Haruu keessatti hojii daldalaa hojjetaa akka jiru himani. Kun ammoo jaalallee ishee waliin turuuf gara magaalichaatti deemte. Nama miidhaa irraan geesse ta'ee wal ta'aa isaa duraan tasumaa akka wal hin beekne dhugaa ba'uu ishee dubbatan obbo Mootummaan Addunyaa. Ragaan akka dhiyaatetti waliyyuu hin beekan isuma dubbisuuf baadiyyaa irraa dhufte malee miseensi raayyaa ittisa biyyaa yakkicha irratti hojjeteyyuu dhiyeenyaadha aanaa Sayyoonoolee jedhamurraa gara Haruutti kan jijjiirame dhalootaanis naannoo biraati. Miidhamtuun kun mana yaalaatti qoratamuun kan himan obbo Mootummaan Addunyaa matti qorannoo HIV/AIDS irraa bilisa jedhan. Garuu dhibeen kun qorannoon kan baramuuf ji'a 3 eegamuu qaba waan jedhamuuf amma beekamuu dhiisuu mala. Garuu ulfa irraa bilisa ta'uu qorannoon agarsiisa jedhan.